Tanzania Zanzibarittu maaltu ta'aa jira yookaan ammoo maaltu geggeeffamaa jira waan jedhu irra haasa'uu deemna. Araari Tanzaniyaa har'a guyyaa jalqabaati guyyaa tokkoffaa kan keessattu maaltu tahee ka jedhu ka irra dubbachuu deemnu. Araara Tanzaniyaa kan keessattu jalqabaa waan kale dubbate tokko lama irra deebiisin yaadachiisuti. Warra jechuun waan kan keessattu hirmaatee eenyufaattu hirmaatee yookaan kan keessattu argamee jira yookaan argamaa jira waan jedhu kalee isin biraanii geenne turre suuraa kalee isin hin agarsiisne suuraa warra sunimee isin agarsiisuti. Achiin dubattuu oolmaa guyyaa har'aatiin maal akka isaan haasawanii gaggabaabsine keessa deemnee dubbanna. Wanni dhagayaa jirru waan abdii illee nama turaa waan garuu ammoo akka malee adeemsi araara salphaa akka hin taanellee waan agarsiisu hedduutu jira. Sussuun cufaayyuu tokko tokkoon dubbachuu deemna. Warri araara ka argamanii ka waraana bilisummaa Oromoo suuraalee isaanii isin agarsiisutu nama 5 waraana bilisummaa Oromoo illee irraa mootummaa illee irraa nama 5tu achi deeme yookaan ammoo achittu argame. 5 argaman kun nama barnootanii bakka guddaa jiranii sadii keessattuu warri sadeen kunini akkuma maqaa Profeesar Muhammad Hassaniiti. Profeesarii seenaati. PhD qaba bara dheeraa yuunivarsiitii keessattuu barsiisaa bahee kitaaballee barreessaa jira. Barreessallee jira. Kitaaba Oromoo Itoophiyaa jedhuu fi kitaaba birallee barreessaa jira. Muhammad Hassaniin beektanii Atlaanta Joorjiyaa jiraata. Warra maraara fachitti argame keessa nama tokko barnoota isaatiin nama duratti nafnee fi nama qabsoo Oromoo keessatti bara jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee hirmaannaa guddaa qabu. Kun ammoo Xaha Abdiiti. Xaha Abdii bara Haile Sillaasee keessatti digirii seeraa nama qabu. Digirii seeraatiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifame. Yeroo sunitti Oromoof yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamu maqaa guddaa ture. Yuunivarsiitiin abbootii seeraa amanamoo sirnaa fi oomisha ture. Warra Amaaraati harki guddaan Tigreenuu keessa xiqqaadha dabreeti. Yeroo sanitti nama hojii guddaa argachuu danda'u, bakka guddaa argachuu danda'u, garuu dammaqeensa waan qabuuf namni kun nama Harargeeti. Nama gara Dirdaawaa Haramaayaa suni ilmi isaa hangafillee maqaa Maayaa jedheetti baase. Garuu yeroo sanitti inni qabsoo Oromoo filate. Qabsoo Oromoo filate. Gaafa qabsoo Oromoo filatu kana namni kun qabsaawaa qofaa miti. Dippiloomaasii waraanii Oromiyaa yookaan waraanii bilisummaa Oromoo dippiloomaasiin baay'een beekamu. Gargaarsa kooministii ka Ameerikaallee guddoo argachuu hin dandeenye. Maaliif jennaan qabsoon Oromoo tokkiin qabsoo Oromoo galaafate waan kan dippiloomaasiin akka malee hanqinne qaba. Inni ammoo yeroo sanittu nama qabsoo Oromoo keessa dippiloomaasiin beekamu seenaa qabsoo Oromoo keessatti nam dubbachuu dandeenya sun keessa tokko isa. Inni yeroo sanittu Suudaan dhaqee yuunivarsiitii irraa digirii argatee digirii saniin hojii akkam argachuu danda'a mootummaa Haile Sillaasee keessattuu bakka fedhettu. Nama jechuun communication waan danda'u Suudaan dhaqee Suudaanitti yeroo sun waraana bilisummaa Eertiraattu jira. Jabhaa jedhama. Jabhaan dhaabbata Idris Hamid Awaatee dhaabe. ELF Eritrea Liberation Front jedhama. Maqaa afaan Arabaatiin Jabhaa jedhama yookaan adda jedhama. Isaan birdeme isaan wajjin hariiroo oomishe hundeesse Suudaan irraa gargaarsa argate. Achiin dubattu gara Mogadishoo dhaqee, Jibuutii dhaqee, Leencoo Lataa faallee biyya baasuu keessatti waa hedduu keessattuu gaafa Leencoo Lataa gara mul'ata ture haala mijeessuu waan nama kana jechuun warra akka Jailuu Damboobaa fa'aa warri yeroo sun waliin ture. Jailuun faatee cuftinuu bulchaa gara Harargee sun Jailuu Damboobaa jaarsi Washington DC jiru ka Oromoo kana hedduun isaanii waan seenaa nama kana guddoo haasanii nama xurre dippiloomaasii Oromoo fi saaqe biyya laa wajjin hariiroo qaba. Itti gaafatama dhimma haajaalaa OLF ta'ee bara dheeraa fi nama tajaajila gara London san jiraata. Nama jechuun dandeettii guddaa qabu jechuudha. Namni kun isa nama akkasiiti. Dippiloomaasii Oromoo keessatti namni bakka guddaa qabu tokkini Haji Adam yookaan ammoo Haji yookaan Sheek Hussein Surraati. Nama akka malee guddaati. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti wanni isaa nama guddoon dubbatamne garuu seenaa nam cufa caalu nam qabu. Very genius. Formula isa Tigraayin mallas faatii fudhatanii kan ittiin biyya bulchaa turani. Nama akka malee genius, nama akka malee guddaa. Nama akka malee bakka guddaa qabu. Sayyid Muhammad Ali Kabir Waadoo Gadaa jedhee fikshinii tokko inni barreesse.
هاجم نمسون عراق ديمي شعب عراق وجين سوريا وجين هريرو هندسة نما كمال جماعة ترى حسين سورة واني سجدشوني رب سأرى موتي ما هذه حميد مودة قدنا تيمة ترى نمهدو توان سنة تيمة كتابة سيد محمد علي سينا سبر السجرة ثم له فيكشني كبير وادو غدا كجرو ده بر السجرة نما كمال قدة دبلوماسين نم سني تواني تها أبدي نما توك سنجتشون سينا سقدون دبته من تها أبدي أو اللي في كيس وانجروف أو اللي فك كلا شكاب صورة موت ورس كيجرو مكا كبا كان مودو مكاني ساهم بلدات نما كمال جماعة نما كمال قداتي نما كمال سينا قدة كابو ور دبلوماسي كذا تور ما شجرة أرار كيسة تور إنسان سنجرسي شجرة كبرى إيه يوجدني ويادني باستر أجلو بنتي باستر أجلو بنتي نما بيجرى من جراتو نما ولقاتي ولي اللي بدي بيكا باستروته كيسة نما كمال ليبرالته نما جتون أددوما أمانتين رومون قبض سريتو باتو نما هذا أورومو كاكاليسان سريتي هباتو وانغلا قفا بيكو متي إبن وانغالي برسيفا مكونني توكما أورومو تف أمانتي هذا أورومو جن أكملتي سيمي ديمو قبجر نما كسيادو نما أكمل وني هدون قلتي في مرقا بتا بالانس قولي لارو دندو نما ليبراليتي كرا دبلوماسي تيني هرمان نايسا كرا سياسة تيني قدوم بيكو وران بلسوما أورومو كيستو غاهن نيك أبن بيكو غرو نمي والدقا كرا توكون كرا براتي وني هرمان نندبو أما اللي وني أرارا كونني أورومو هندا يوكا حمتتو غريلي أددا كمتتو وانقور أما اللي وبوك أفامتي حالا غوصوني توجرا نمني براجة چوني كانا إني دي كندا جراتا جرينيا قدتاتي warri deeme kana ammoo nama Baqqalaa jedhamu tokkotu jira nami shanaffaan warri kana ka eessa jirani Zanzibar Tanzaaniyaa Araara fi ka jiran gara mootummaa Itoophiyaatiin ammoo jilli mootummaa Itoophiyaa achi ture jila suni ka hogganii achiin baasee geegessee bira deeme ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ka tahe ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ka tahe ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ka tahe Dammaqa Mokkoniniiti. Dammaqa Mokkonin amma achi deemee jira. Mee oduu har'a achirra dhuftee ka waa'ee Dammaqa Mokkonin faa isin haa agarsiisuti. Dammaqa Mokkonin haala gos kanaatiin amma achirra deeme jetti oduun Itoophiyaa. Haala Dammaqa Mokkonin guyyaa jalqabaa araaraa bansiisuu fi achi ture. Buruundii akka inni daawwatutti amma gabaafamaa jira. Buruundii jechuun Bujumburaarra seenee jira galgala kana eegee araara bansiise. Kalee ammoo Zanzibar akka inni ture man barumsa Haayile Sillaasee illee akka inni daawwachaa ture odeeffannoo isin biraan geenne turre. Har'a ammoo jechuun oduun faanaa kun yoo isin agartan taate Buruundii daawwachaa jira jedha. Buruundii daawwachaa jira. Footoo guddisee isin agarsiisu Buruundii daawwachaa jira. Araara bansiisee deeme odeeffannoo qabna sunirra isin biraan gahuu deema isinitti hima haala gossuniiti jechuudha. Garuu inni araara bansiisee haa deemu delegeeshinii Itoophiyaa achi fidu malee araara gubbaattuu hin hirmaatu. Araarii gareen Itoophiyaa ka hogganu nama birattu hoggana nama suni hin beektanii Radwaan Huseenittu hoggana. Kun har'a jechuun daawwannaa inni Buruundiitti godhaa ture kalee Zanzibar ture man barumsa Haayile Sillaasee laala daawwachaa ture. Har'a ammoo Buruundii jira jechuudha. Amma gara dubbii keenya ka araarattu deemnee waan araara irra haa dubbannuuti. Waan araara dubbachuu fi jila mootummaa Itoophiyaa isin agarsiisee jira. Jilli mootummaa Itoophiyaa Dammaqeen achi qabatee Dammaqa waliin achi turanii ka waraana